أبو مثلا بوزين كا بدي كيس نرايت إزلا تمير ربي كرت نجات إنه زياد 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 أبونا أيه كبير أيه يا كنا جرا jaran ما جنار wannu makaat وقاسن توكي tidema لينا كان بشانو متايا إن اللي مو الفور ينا نجرين تجري نجرين تين أكمل الفور يأتي نفت يو يا كوجي تفيد أو تون كنا أركفوني بكون جرت نجاف كوجان كنا اسم براجلات سنجتشا جولس سمار رجيتي أكمثا تمار الغوتي ورجتني سيس اللي إنسر جتني هدو جروانتي والفات أنا في إنكم كيساني كين بينا إنكم ثاني تبتني إنكم كيساني أقرر يرا أما مو في جولة نار كول أرغتي غربلة نار كاشي جالتي شيلين نمفوتو نتنكالو تنكالو يدا ترتي أما كونو نو بودا برا جيسني سيرا برا جيسنا جدا تري ندرا دا سير إني برباد سنو ينك أفهم بي ما شو دمالي سير ما يا فبرا ناجيس دبيني سا كنا وانت في أما جا دبين garam deemti jettanii isillee garam dhaqxee kam taatee warri jettanii isin cinqamtellee warri cinqamtanis dubbiin amma dura jala lamaatu harka walitti uttaalee inni ol fuudhee baatiin harka tareeni ani immoo gadi buusan jedhee tona akkatti sin taatu guri nuun geetti jedhanii harka lafa buuseet ilaa kiftatti yoo argaa jirtan noo asiin banaa wayitu jira isiin achiin mul'atti xiqqurraachisiisne jaarsa jidduu geettee jirti dubbiin amma jechuudha jaarsa biyyaa akkuma beekamu firoota isaati manguddoota isaan harka geessinee dubbiin immoo mee isaan haala aadan qabdu haala oromoon safuun duraanii sun jiru ittiin nu adeemanii ijoolleen leena kana dura waan balleessitee hin qabdu gara silaa aadan oromootii fi amantilleen ilaalchitootu jiraa mire gara sanitti nu deemaa isiniin jedha. marree ulfaadhaa jenii tanun hin geettanii aadama duraaniiti aadama jiru namni egaa ta'e badiin warraan mari'atu haadhaaf abbaan hin mari'atu badiin balleessee ilmumatti ollamatti firumatti namatti hin gala firri moo akkuma ta'e wajjumaan jannaqama ammaan eegan nun geettani ulfaadhaa ammaan kanaan nun gaani amma ulfaatani isaan ta kanaan nun gaani nummoo eegan nutti hin dheessani eegan nutti fidani aadama jirtuuni fixanna nutu soqa warra isaallee warra isillee amma bakkuma jirtuutti maa ulfaatanii ittiin deemna jenna. Ayyee bareeda marre. Jechi kee dhugaadha. Amma akkuma duratti jedhame namaan hin mari'atu. Ilma baay'eetuma yaa waan ta'ame namni hojjeta. Intala warraa fudhatanii hin taa'anii gara warraa yaa'an jedhani. Kanaaf ammaan wanni nu goonu intalli nu jirtii gara warraa jaarsota ergatu. Ammaan intalli garam akka isiin jirtullee ifallee nu haa godhani. Nammootiyyuu nullee tana dura waan qorannee hin qabnu beenu hin jiru. Ammaan intalatti boota isaan ittiin dhiyeessan nutti haa himan gara warraa yaana jechuufi marre. Marre kun hagaa wannuma jiru amma gosa intalallee warra intalallee isi beeka nu amma intala fedhanii fu'atuma jaalatuma fu'anne irraa egaa namni namatti hin dheesse irrumaa fuuna warra mooyi nutu soqa intala bicha haadhaa fi abbaa gosa isii isin nutti himti jaarsa nuti itti godha jedha. Ayyee maarree dhagaani. Galatooma naannoo dubbiin gara keenya deemuun dhugamaa beekta. Ulfaadhaa gaafiin keessanillee gaafin sirriiti. Gaafii dhugaan nu gaafattanillee. Gosti micaa akkamii warri micattii eessaa jechuun keessanii uma arsiin duraan uma jaarsi duraan nama gaafatu nu gaafatta. Nutillee amma keezii kana dura hin uumne jenneeti miti beektanii. Rakkataa dhufi rakkateen nama rakkisaa jedha. Sirri. Yommuu ollaan akka nagaan buleessis nagaan bultaa jedhan sanii. Nutillee durallee kanallee silaa isin cinqinallee hin yaanne. Dhimmichi kun nuti akkuma beekamu nuti magaalaa Adaamaa irraa kan kaanee dhufne. Magaalaa Adaamaa irraa kaanee dhufne
isheen leen ama guddalleen haasofnu keeziin nuti dhufneef keezii biraati dhimma biraati dubbii dhala jedhee namichi ayyee dubbate dhimmi nuti baaneef sun dhimma kanatti morka jijjiiran sirriidha ishee taa'umsi isiitii fi dhaloonni isillee kun nuti magadamaa jiran adamaa jiraatti ayyee maatiin isillee adaamaadha gimmaashni maatii isii immoo fira eessuma isiituyyuu laguma gama kun oos yoo beektan laguma kana gamaan beektanii mila kan silaa keessaniyyuu dhageessin dhuydanii dhageessin itti uffata itti miicattanii miicattiin tamoo laguma gama manni isaanii abbaa ahmaa jedhaman isin eessuma isii jechuudha. Maal intalaaf baaf mari wallaalee tiiree anuun beekaa yoo turmaataaf dagadhe malee abbaaf mari mootiyyuu malkaa takkitti hojii dhuyna. Abbaaf mari. Eessumatti oolanii. Bakka kanatti hin beekne malee silaa anuun beekaa maal abbaaf mari sotaate. Kana waan ta'eef isheen achi isaan bira dhufte. Nutillee immoo waa wayii dhimma wayii gaafanne jennee amma dhimma sallee suutis keessanitti himna. Saniif isii barbaacha dhufte. Asii tarraan inni illee akkuma carraa ta'ee yaa dargaggeessi immoo tuyyuu yaada ofii jijjiiramire ijoollummaa wajjinuyyuu waa hedduu harkaa nama qabaa. Yaada nuti manaa baanee mucattii hordofnuu san dhiisee yaada biraan harkaa jijjiira. Asumatti akka isaa taanee mucattii dhimma deemnuusan barbaadumsaan gaafan jennee fuunee mana namaatu harka seentee achi ariinee baasnee achirraa qabnee tarreen amma gaaruma kana roobni nutti roobaa bulee onnoo gamu kana bullee beektani lagumsan keessa ol gara bullee kan anuuyyuu yoo ganama halkanii dukkanaan deemaa bullee asii gaara gubbarra itti qilee gubbarra yaanu asuma bullaa naan jedhe silaa roobni jiru halkan dhufee wayitti nuti ganama hirribaa ol ka'ee laalu roobni wayii yoo ol jedhu dakanaan qileen osoo barzaafii kudha walitti hidhanii erganii nama wanni hin jedhu dhagahamu fageenyi isaa jechuudha hirrifadhe iyyuun isaa ammoo mucattii akka wanni jedhe idaa inni halkanumaa natti hin ibsin malee natti hin dubbatin malee ada jiraa bulu sirri ofii hiriyaa wajji deemaa jirra kana jedhee afaan natti hin baasne mucattii garuu wayita qabne sana mucattii gatiitti marra fuudhee taree anillee jala fiige eenyumti ana amma keezii wajjin baane saniif fiigan inni jira se'ee beeyta asii tarree osuma deemnu mucattii tan amma qabnee mucattiin illee nutti himuu diddee osuma achitti nutti dhiite achuma bulle bakka bullaan achumatti ribnu hin taree ani qilee gubbarraa rabbuu nu baase alhamdulillah qilee kana soo rabbiitu shayxaanu nutti sababa taatee achirraan gadi dhumneeshu. Dhumtanii maal akka waan dhumtaniiti. Sarrabbi nu baase. Waa meeqa achitti dhume horiin likkii qaba horiin achitti dhume. Horiif namni dhume achitti. Tollee hafi. Maal horiin amma keenya achi maal kaasan dhugaa bobba'ii karaa san deeman. Tokko bakka mucayyaan nama qilee argitanii uummata akka bakka homoo. Ani bakka wayita ganama ol jedhu qaama kana na hollatee iyyuu. Maal dhugaa namni guutuu jechuudha. Isin isa nuyi irratti dhalannee kanatti cabsinee sodaannaa maal amma safara san hin ga'u kenna namni. Achirra bulle laala amma mucaan kuni awwayituma tana wayituma ol ka'ee achi kan argu sammuun isaa akka sirrii bakka waan biraatiin hatamte argeera bakka. Akka sammuun isaa waan biraatiin qabamte yaadan tare naa galeera. Asirratti mucattii biratti baa as nu bulchitee maal hin jennaani. Maaliif beekaree naan jedhe maa akkamii wallaata biyya kana itti dhalattee biyya keessa kan ani bar wanni dachi bidiriiraa wayisee hojjetan naan jedhe. Inni illee ol ka'ee harka qabee achiin deemee meeqilee kan gadaa daasa dhufne naan jedha gara akkaaraan. Inni argaatu hin jiru. Yaadni isaa waan biraati. Asuma waan akkana mucattirraa meeqootu waa wayisitti himaa jedhee mucattirraa fuudhee achi nan siqeeti. Barii ani ishee tana xiqqoomee akka dura hin goone san jenne san dhiisnetti akka nama goone hoo naan jedhe. Akkam goone yoo mucattii tana warratti amma kunoo namatti fuunee gara maatii keenyatti hin deemnetti nama beenu biraan geennee achirraa isaan immoo tuyyuu gara jaarsaa akka jaarsatti bakka nuu bu'anii fira isii bira dhumuu dhaqan hoo. Kun yaada bareeda akkas taananii garuu galmaan geettaree waan kana jedhee gaggafachuu ture beektaa anuma shakkinatti dhufe qoosaa naan jedhamu dhugaa naan jedhee shakkee itti korfuu ture baay'ee kolfee beektaa innaa lakki dhugamaa bakka akkasiiti akkas gochuu qaba naan jedhe achii fuunee isiniif finne isinillee ulfaadha galatoomaa lakki waan wajjin ariinee wajjin immoo salphisnee wajjin immoo tuyyuu akkamitti waan micattee hambaa fuutanii akkas gootan nuun jenne umasila aadaa waliin jettan nuun jettanii. Dani martii keessatti hin jirtu maal namaan ari'uun. Namaan ari'uun dani martii keessatti hin jiru. Nuti dura qalbiin tana hedduu nu shakkite.
Hin dhufne malee akka dhufne nuufi rabbi walitti beeka. Dhugaama. Badaa wayii wajjin ari'ani. Badaa moo akkas jedhanii otoo jennu. Dhugaa. Badaa warra micatti sun akka dingataa wayii nu arginu qaba. Sirri sii jechuudha. Dhugaadha. Micatti kabaane kaleessa. Halkan kun gaara keessa hojii bulte. Ta'e nafuu qorroo akka nollachi micatti illee norka tollatti. Akka qotis kun. Osoo isin argattu miidhamte mee ilaala. Miidhama biraa keessa iyyuu galtan. Gammachuun nu gammachiiftanii gammadaadhaa fuulli keessan haa'ee fuula keenya ibsatanii. Kanaafuu mee waan jiru kun walumaan laallaa micattiin beektan islaa abbaa sitti hin timne abbaa warra egaa asuma sii beektan abbaa isillee booda wallaaltanii. Isilleen kun abbaa isii isin yoo duraan ka beektan ta'ee isin taa'imtu. Asirratti dubbiin keessanii ani gara keessan deebiseera. Ayyee bareeda maarreetama. Yaa akkana jedhan. Jedhan. Maal jennaarre? Wannuma kaata. Dhugaasan tuqe. Itti deema. Seenaa kaame bishaanuma taayaa. Maarree. Koottaga. Dhufu. Inni badii kana hunda raawwatan. Badii illee miti. Namni akka tasaa abbaan jaanne. Akka tasaa eega ba'anii immoo wanni kun raawwatam. Amma fira jirutti eessan. Warrattuu eessanii. Amma eega nutti eessanii haa ulfaatanii isaanuu oolchanii tan bulchin kaleema ba'anii har'a nutti fidanii waan kana balleessine badii kana qabna. Badii kana akka gootan nu godha jechuu isaaniitu haa ulfaatan isaanuu osoo bakka biroo godhanii osoo torbee eeganii namni illee shakka intalli tenneessa geette maalirra buute ani ammaan haa ulfaatani nuyi warra isiitti soyna warra nutu soqa jaarsa jira jaarsin soqa ammaan eega nu kennitan ulfaadha jennaan nutu isin ilaala. Maarree dhagaanii. Onni hafteeyyuu hin jirtu. Ammaan jechite sanuma sanii maarree. Maarree koottaga ammaani intala abbaa namni keessa namaa tabeeku warruma intaletti guddateet intala amma abbaan amala qabaachuu danda'a. Amalli immoo abbaa waan ta'eefi mee nu asii jaarsa itti hin goona achillee mee jaarsa itti goonu namni nama hawa. Namaan nama qabani. Namaan nama qabani. Abbaa isii sun yookiin amalanyaa ta'uu danda'a yookaan namatti illee habatuu danda'a. Takkamaan fiiganii abbattuu itti hin dhaqan. Hin dhaqani. Ollatti dhaqan. Ollaan immoo namni jaarsa ta'e isiin hin beeyti. Amma abballee nutti himatti. Jaarsallee nutti himatti. Gosuma isiitu. Gosumaa nu abatti. Intala gosaati intala nuti yani gosti intala yoo nu gaafate. Jaarsi ergannu sunni. Intala ebaluuti jechuun nun oolu. Gosa nu gaafatu nun oolu. Tanaam amma isimatti gaafan. Isima an gaafanna jennaan. Maaree dhageesse. Ta'een nuti. Gosaaf horroo fi nu naageettu. Nu jaarsaa sii itti goona. Ulfaadhaadha. Isilleen dhageetteerti. Najaatti. Yaa gosa kan kee madhuutii. Abbee wajjinuu jechuudha. As yaa amma faazarii kan keellee sirriidha waan kana gaafa dhaga'ee atillee waan kanaaf manaan baane dhimma itti manaa baateef waan biraati waan ta'eef waan kana isaanii ifa godhiifi kun akkuma isaan jedhan dhageetti amma kallattiidhaan abbaa isii adaamallee jiraatan asillee firri isillee jiraatu yookaan takkaa firri isii kana asii bira dhaqnuyyuu yookaan takkaa immoo abbaa isii bira hadaamayyuu ijaarsa ergannuu taa keessaa meeqisinu biraan geettan nuti waan godha malee dubbiin waan isin qabdu waan isin ilaalchittu qabdu jedhaa jiran geetaa isaan. Kana waan ta'eef ati mootii isaan addaan baasi gosa kan keetii fi faazarii illee fira asillee ittiin ka maqaa isaanii addaan baasi gosa illee ittiin. Najaat Ziyaad jedhama. Najaat. Abuna. Najaat eenyu? Ziyaad. Ziyaad. Ziyaad Abuna. Abuna Kadi. Gosti roobee ataabaadha. Roobee ataaba. Diida'a. Gosti keessan ataaba. Ka jiraatan adaama. Adaama. Ziyaad Abuu jette? Ziyaad Abuna. Ziyaad Abuna. Akkana jedhan. Jedhan. Maal jennaan? Wanuma gaate. Dhugaasantu beeka. Maarree. Amma ulfaattu. Intalli illee gosa himatte. Maqaa biitu abbaa himatte. Ammaani. Firri jira jennaan. Firri as jiru. Taati beeytu. Tanuun beeyin. Yoo nutti himte yookiin beekuu dandeenya. Firri jira mee fira sanitti taa'inna yoo fira asii qabatte nutti himtannaan. Ayyee bareeda marii dhageesse. Ayyee firra natti qabu. Abbaa Ahmad jedhaniini. Gara laga gamaa kana. Aadaa wayiitu isaan bira dhufe. Ayyee. Tuma kanaan irra buutee jechuudha.
Cumaan ajalleen asumaan ajalleen kabiraa ta'e jecha. Ayyee bareeda. Looma ajaa milkii wayii irra dhayxee jiru. Baga dhuftee iyyuu. Ayyee. Ajaa itoo itti dhuftee. Deddeemsa kan nama deemee fi nama deegatu wayitti baay'atanii sa'i. Deddeemsa keessa waa jirti. Deddeemsa keessa. Ayyee akkana dhankatama. Jedhan. Maarree. Ayyee. Kootta kaa. Jedhu. Mi amma durallee isin dura deemne. Jennellee. Mi amma tuneesaan nu ayittee mee nun deema kaa. Ayyee jechi keessan dhugaa. Amma akkuma amma ati dubbatame. Amma abbaa Ahmadi dhayna. Abbaan Ahmadillee amma egaa achi isaan beeke. Amma jaarsa biyyallee beekuu danda'a. Jaarsummaan dhaqa sunu jaarsa namni beeku ta'uu qabaata. Akkuma argine asii yoo zim jenneetu makaanitti hin dhayne adda kennoo dhayne hin tolu. Amma ammaarree abbaa Ahmadi dhayna. Innummaan jaarsa achii nu haa qabu jenna maarree. Maarree kun akkuma jiru waan balleessan fiiganii naqani ol laman taqani amma eega birri jiraate abbaa Ahmadiitti jaarsa nutu godha amma nu kennitanii isin ulfaadhaa nama abbaaf marsoyne osoo olleen bulle osoo firri ollaan isii warri isii gadi ba'ee talli tenneessa geette osoo hin jenne olleen bullu abbaa Ahmadiitti har'umaayina amma tanantanu geettan ulfaadha jennaan maarre. Ayyee maarre. Ayyee. Koota. Jedhan. Dhufne. Maarre. Amma. Abbaan Ahmadi. Wajjinuu. Nuu miti. Warri gurguddaan duraan wajjin ture. Isaati. Nuu amma lafaa ofaan kunuu. Min beeyin. Amala isaanii waan hundaa waan ta'eef homaan nun dhiibani. Kana osoo akka kalee ba'anii. Maal dubbiin teessanii dubbii fuudha. Intala Abdulqaadir san iyyuu ol firfirsitee ol bittinneessitee jaarsi biraa gara itti deebisan dhaban. Maal dheengadda ofumaa isaati abbaan manaaf madaqeetu makina karoora itti godhee dheengadda akkasii sirna san geggeessinee galle. Maarre kun amma waan ta'eef kun nama dhibu ammaani jaarsoleen biyyaallee silaa nuu miti taas taa'ee gaddisa kanaan taa'ee haasa'u amma jaarsoleen sirnatu jira sirna wayii deemani duutillee ollaa jira kanaaf nurraa yaa'ani amma isaanillee agalan isaanillee isinii hin geenna abbaaf marmallee homaa nama dhibu nuumaani ollaa jiruun aadatani isaanuu asumatti waliin wanno jenna kanaaf yaattanii wanni yaaddoftaniif hin jiru ammaan isinirraa fuune jennaan. Ayyee maarre. Ayyee agaan. Ulfaadhaa isiniin jenna. Iddoo galatoomaa nutillee waan taa waaqatti kennine waaqa gadi isinitti kennannee isiniin jetta. Ayyee. Egaa kabajamtoota fi daawwattoonni wabiituu fi najaatillee gara fuulduraatti dhufte jenneetuma yaadna. Haa ta'u isillee nama malaa ganama kun akkuma viidiyoo kana irratti agartan sanii achi nu daddarbitee innillee immoo ol fuudhu jennaan na ciniinte jedhee na ciniinte akkamitti ol fuudhu jettiin na fixxee jennaa wayi waraabessaati foon si nyaattu sima ciniinte takkaa sima dhiisiti malee maa sin gootu jedhee illee giddiidhaan kunoo amma itti qaqqabnee asiin jaarsa bira illee hin geenne jaarsa kunillee nurraa fuudhanii jaarsa biraa biraan geenne jedhanii gara fuulduraatti immoo deemnee jaarsonni illee waliin geennee akkam taanee jara lama wal biraan geenne nuti keessaa yaadne jechuudha. Sanillee isin bira ga'uun keessanii mootu akkuma tartiiban deemnee fuunee wal jalaa fuunee isin biraan ga'aa jiru kana isteeppiidhaan nu eeggattan isiniin jenna. Maaliif gara fuulduratti isinillee du'aayii godhaa isiniin jedha. Maaliif amma jaarsi gootetti dhaqanii akka du'aayii yoo isin gootan rabbi isin jalaa qeebaluu danda'a. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis kan humna qabdanis hundatti fayyadamtanii du'aayii keessanii nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Jaarsi illee achi dhaqan akka eshi haayi. Namni ilmootiya maqaa ilmootiyaatiin ilmoo sanatti dhufte innillee ilmoon isallee ilmoon innatti fidellee ilmootiyya jedhanii warra mucattiillee warra najaatillee akka nuuf qeebalan abdii qabnaa yeroo du'aa isin gootan immoo du'aa inni kanaa caalti kabajamtoota fi daawwattoonni hordoftoonni chaanalii kennaa abo mataan boosiin gaa badii keessa nuna itti islaati mee rabbi kadhadhu kabajamtoota fi daawwattoonni kennaa hanga xumura dubbii keenyatti nu faana turaa ulfaadhaa isaanillee ulfaatanii dubbii nurraa fudhanii akkatti kunoo bareedanii nuti dura rifanne iyyuu pada dura illee qorra keessa bullee waan jenna jenneef shakkinee turre isaan akka nuti dhufne saniif kana caalaa immoo fuula nutti ifanii babbareedanii adii uffatanii ardaa keessa nun ta'anii adii nutti dubbatanii haa ulfaatanii isaan ulfaadhaa isin immuutiyyuu
مرسي سنة لا جنة ديبي كين سنة كن أيه 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 ماشي ربي يجزي على فيس